TikToker Raachee Tasfaayee maqaa masoo Trident Oromoo jedhuun kan ittiin of waamuun beekama. Raacheen ijoollummaatti haadhaaf abbaan irraa duunaan obbolaasaa wajjiniin rakkoo argeera. Sababii warra dhabaniifis obboleettiin isaa guddisaaf biyyaan baatti kennamtee turte. Ijoollummaan obbolaan gargar ba'an kun waggoota 16tti dhiyaatu booda kaleessa ganama deebi'anii qaamaan wal arguudhaaf carraa argachuu Raacheen waa'ee lakkuu ammayyuu taanaatti meera. Amma quxisuu koo wajjiniin afaan Ingiliziin waliin haasofnaa jedhe. Sooli duraan dursa baga gammaddee. Baga walumaan gammanne. Hayyee obboleettii kee yeroo dheeraaf akka barbaadaa turte kana dura dubbataa turte. Tarii namoonni kan isaan baruu barbaadanii miira akkamitti uume buufata xiyyaaraatti yeroo wal agartan maal waliin jettan? Miira isaa jechaan ibsuu rakkisaadha. Jechi miira sana ibsuu danda'u hin jiru garuu waan dirqama namatti himuu qabduuf gammadeen ture jettee darbita. Sanaa achi garuu jechi miira kana ibsuu hin jiru. Gammadeen ture baay'ee. Waggaa gamiif adda baatan isin? Almost waggaa 16 adda baane. Waggaa 16 booda wal argine sheefan. Amma yeroo jalqabaaf qaamaa wal agartan malee karaa miidiyaa hawaasummaa wal agartanii beektu moo reefuudha waansaa? Edda wal argine almost 8 akkas tureera. Edda social miidiyaadhaan wal argine. Qaamaan garuu amma wal argine. Barbaachishee hagam ulfaataa ture? Barbaachisaa baay'ee ulfaataa ture. Aamiin obboleettii keetii baay'ee jaallattu sadillee ijoollummaadhaan namni gaafa sibuukii ishee fudhatu. Baay'ee safar gootaa ishee barbaaduudhaaf waaqayyoof haa galatu qaba. Waggaa 16 almost daily barbaadaa ture. Kanaaf amma kan isin wal agartan yoomi? Kaleessa akka lakkoofsa keenyaatti kaleessa ganama. Tole. Isheenis obboleettii keetii waa'ee keessi yaaduun dhiiftu waan sitti dubbattee qabdi waan sammuu kee keessatti hafe. Amma yoonaa nan barbaanne jedhee gaafadheen ture. Nan sodaadhaan ture. Waan lubbuudhaan jirtan iyyuu natti hin fakkaatu. Nan sodaadhaan ture. Isin barbaadee dhufeen biyya dhufee yoo lubbuudhaan isin dhabee achi booda jiraachuun iyyuu na rakkisa jedheen sodaadha ture. Akkamiin akka adda baatan namni baruu barbaada tarii yoo gabaabsinatti himuu dandeesse? 3 turre nuti. Abbaa fi haati keenyan du'anii. Gaafa isaan du'an namni ishee guddisuu hin jiru ture. Isheen daa'ima turte hunduma keenyarraa. Kanaaf namni ishee guddisuu hin jiru ture. Carraan kun yeroo argamu yaa nutis daa'ima turre kanaan irra deemte jechuudha. Guddifachaadhaan fudhatamte akkasii? Guddifachaadhaan fudhatama. Tole yeroo adda baatan umriin ishee meeqa ture? Yeroo isheen asii deemte waggaa 4 hafeedha. Bakki isheen dhatte biyya akkamii tarii afaan biraa bartee dhuftee akkamii walii galaa jirtu? Biyya Faransaay deemtee afaan 3 dubbachuu dandeessi. Tole. Afaan Faransaay, afaan Ispeenii fi Ingiliffa dubbachuu dandeessi. Ammaa fi Ingiliffaa walii galaa jira. Obboleettii dhimma kee wajjin Ingiliffaa waliin haasaa jirta? Ingiliffaadhaa walii gala. Baay'ee bareeda. Amma jala bultii ayyaana jala jirra. Kana dura ayyaana akkitti kabajaa jirtu ni jira. Inni baranaa siif addaa akkasii? Inni baranaa abjuu waggaa baay'eetu dhugaa ta'e. Inni baranaa baay'ee adda. Akkamiin kabajuuf yaadde? Amboo deemna amma boru. Amboo deemna. Amboo namoonni safaraa jiru. Namoota safaraa sana faana Ambootti kabajna jechuudha. Tole. Amma maatiin kee namoota 3 ta'uu natti himte namni tokko eessa jiru? Obboleessi koo tokko waggaa 6 akkas dhukkubaanidha lubbuun darbe. Lubbuun hin jiru. Waaqayyoon sin jajjabeessu. Erga sin argadhee tarii waa'ee maatii keetii tiktokera ergaatti dabarsu namni si beekuu danda'a. Namni reediyoo dhaga'u nama feesbuuk irra jiru ta'uu danda'a. Waati eeguudha akkamiin of ibsita? Waan Trident Oromoo naan jedhu. Social media influenceridha. Social media irratti wantoota waan akka qoosaa comedy skit hojjechuudhaan beekama. Raachee Tasfaayee isaan na beeku. Tarii waa'ee haadha keef abbaa kees yoo natti himuu dandeesse? Haati koo Wayyituu Tafarraa jedhamti. Abbaan koo immoo Yaaddeessaa Abdataa yookiin Tasfaayee Abdataa jedhama. Harmeen koo Shaambuu turte. Shaambuutti 3 tokko immoo abbaa keenyaan ala namni biraarraa mucaa tokko qabdi jechuudha. Garuu nuti abbaa fi haadhaan 3 turre jechuudha. Harmeen koo garuu qabdi ijoolleedha. Garuu amma haati keef abbaan kee ijoollummaatti du'anii? Ani yeroo abbaan koo du'u umurii 5. Yoo harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Askaalech irratti argamtanii jirtu uummata qashtii har'ammoo viidiyoo baay'ee jaalladhe yookiin immoo baay'ee natti tole yookiin immoo gammadee fi qabadhee dhufeetiin jira. Ingidihi raachuun keessan nama laaltanii jirtanii ingidihi dhugaa dubbachuuf baga waaqayyoon isa gargaaree rabbiin ija nagaatiin isa agarsiisee obboleettii isaa
dhugaa dubbachuuf namni kophaa dhiisatu waanuma bakka wanti hundumti namaaf mijate yookiin immoo qabaatanii yookiin immoo madaa hin qabneetti kolfee taphatee gaafa akkanatti hin jedhu namni bakka waanuma itti tole itti fakkaata kan nama beeku waaqayyoon qofaadha. Ingitii jiraachuun baay'ee nama cimaa yookiin immoo nama obsa qabudha. Obsumaan eeggatee guyyaa kana ga'ee waaqayyoonis isa gargaaree obboleettii isaa agarsiise jechuudha. Akkuma beekamu seenaa isaa namni dhageessan yoo ta'e dhugaa dubbachuuf dhaggeeffadhee xumuruu hin dadhabanii ingitii daa'ummaa isaatirraa maatiin isaa irraa boqasanii ingitii nama 3 taanee gaafa jirru nama 3 san keessaa ishee ijoollee xixiqqaanii beektu miti namni maatii hin qabne akkamitti akka dabarsu ijoollee maatiin irraa boqatan akkamitti akka dabarsan chaalenjii hedduu keessa darbanii ingitii obboleettiin isaa kun gara namni fudhachuu yookiin immoo faranjiin fudhatti jechuudha. Yeroo fudhattu kanatti isheen xiqqishuu waan taateef waan beektu miti. Ingitii dhiira 2 turanii jedhee dhiirri 2 san keessaa obboleessa isaa wajjin odoo jiru obboleessi isaa tokko jalaa dhukkubsatee ammas boqatee dhugaa dubbachuuf hedduu waan garaa nama nyaatudha. Inni waa hunda keessa darbee irraas ga'ee akkanatti waa hedduu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama mararaa baay'ee nama ajaa'iba kan gidii chaalenjiin isaa namni akkanatti dandeettii kana hunda dhokfatee yookiin immoo dandeettii kana hunduma danda'ee kana bira darbee tattaafachuun isaa hedduu dhugaa dubbachuuf namni tokko kun waanumti xiqqoon yoo nama ammarrate kan lubbuu ofii dabarsu baay'eetu jira. Isaarraa immoo maal fakkeenya hedduu isiniif ta'a fakkeenya hedduu namoota seenaa isaa san gaafa dhaga'an dhugaa dubbachuuf namni dhaggeeffatee fixee jedhe tokko hin beeku kinjaani baay'ee tokkoon bu'ee dhugaa dubbachuuf garaa na nyaate inni nama hedduu bakka chaalenjii hedduu keessa darbeedha. Har'a ga'ee kinoo obboleettii isaatillee argatee galanni waaqayyoof haa ta'u dhugaa dubbachuuf gammachuun isaa akkuma BBC irraa dhageessan dubbisanii turanii ingitii obboleettiin isaa afaan biyya Itoophiyaa hin beektu afaan Ingiliffaatii fi gosa isaanii laanguweejii 3 dandeessi jedhe ingitii afaan Ingiliffaatiin walii galuu daa'ima xiqqoo ta'anii gaafa biyyaa ba'an ingitii waa hundumaa irraafatu biyaansi ishiin illee xiqqoo taate waan nyuette wanumti hunduyyuu jalaa bade dhugaa hedduu dhugaan suuruma isaanii kanaayyuu ilaalee imimmaantu na qaba. Dhugaa dandeettii waaqayyoo ilaala waaqayyoon guddaadha namni waaqayyoon yeroo hundumaa isatti boo'ee homaa hin dhabu. Kanaafuyyuu bakka wanumti hunduyyuu kan waaqayyoon bakka eeyyamee inuma ta'a inuma argatu. Kadhannaa koo yeroo hundumaa jedha yeroo hundumaa bakka yeroo liibiirree jiru yeroo bakka jechumattuyyuu bakka obboleettii kiyya arguudhaaf kadhannaa naa godhaa jedha akkan obboleettii kiyya arguuf kadhannaa naa taasisaa jedha yeroo hunda jechuudha. Dhugaa dubbachuuf abjuun isaa milkaa'ee baga waaqayyoon isa milkeesse soo baay'ee tokko namatti tola. Maal jechuu barbaadetan seetanii asirratti namoonni hundumtuyyuu bakka namni kaayyoof illee namni abdii kutee qormaan itti baay'atee chaalenjii hedduun itti baay'atillee abdii itti hora jechuudha. Isa ilaaltan dhugaa dubbachuuf waa baay'ee danda'e namni dandeettii kana hunda danda'e dhugaa dubbachuuf akkanatti gammadee ni jiraata natti fakkaatu. Lubbuu ofii kan balleessu waan xiqqoodhaaf iyyuu irraa waan takka bakka dhabnaan namoota hedduudhaan lubbuu isaanii irratti tarkaanfii fudhatan jechuudha. Kanaafiyyuu isaarraa immoo maal akka barattan obsa yookiin immoo tiisinna amala dhugaa dubbachuuf waa hedduu irraa baradha jechuudhaan. Maaliif jennaan namni akka isaa kanatti tattaaffii yookiin immoo obsa qabaatee kanatti taa'ee waa hedduun oduu garaasaa jiru
hin gaddullee yeroo hunda kolfaa yeroo hunda kokkolfaa si jiraata dhugaa dubbachuuf. Akkasii isiniin jedhaa obboloota kiyyaa warreen gammaddanii fi baga gammaddanii jedhee galatoomaa.